nagaan waaqayyo lafa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Haala har'a kiristaanni keessa jiru ilaallee beekuun dura haala abboonni keenya kaleessaa keessa darban hubachuun dirqama keenyadha. Seenaa keenya lallabuun dura seenaa abboota keenya kaleessaa adda baafnee beekuun dirqama keenyadha. Sababni isaas abboonni kaleessaa, dhaloonni kaleessaa, kiristaanonni kaleessaa tokkummaatti amanu, nagaatti amanu, jaalalatti amanu, dhugaatti amanu, walqixxummaatti amanu. Dhaloonni har'a jiran garuu, namoonni har'a jiran garuu tokkummaa akka summiitti lakkaa'u, jaalala akka summiitti lakkaa'u, nagaa akka summiitti lakkaa'u, siyaasa lallabuu irratti kan isaan xiyyeeffatan jechuudha. Seenaa mana kiristaanaa kaleessaa yoo ilaalle abboonni keenya yeroo qeesaaronni Roomaa kallattii arfaniin gara itti bahaa fi galmaa dhorkanii sa'aatii isaan dhiphisan sanatti tokkummaa isaanii jabeeffatanii lafa jiranitti tokkummaatiin kaayyoo qaban tokkichaaf gidiraa argaa dhiphachaa akka isaan turan seenaan mana kiristaanaa lafa nuuf kaa'a. Abboonni keenya kaleessaa maaddiin isaanii tokko, maaddii jaalalaa jedhama. Kaazeenaan isaanii tokko, ilaala. Kaayyoon isaanii tokko, galmi isaanii tokko. Kennaan isaanii garuu garaagara ta'uu danda'a. Kennaawwan garaagaraa qabaachuu danda'u. Inni tokko dhukkubsataa fayyisuu danda'a. Inni tokko immoo kadhatee waaqayyoon dhageessisuu danda'a. Inni tokko faaruu danda'a. Kanaaf kennaan isaanii tokko adda adda ta'uu danda'a. Garuu kaayyoon isaanii, galmi isaanii, amantaan isaanii, amantiin isaanii tokkodha ture. Kaleessa abboonni keenya kallattii garaagaraatiin dhiibbaawwan garaagaraa argaa, ajjeefamaa, fannifamaa, dhiiga isaanii dhangalaasaa amantaa kana fidanii kan isaan nutti kennan. Keessumaa bara Neeroon Qeesaar, bara Diyooqiliixaanoos, bara Daakiyoos dhiibbaan abboonni keenya argan salphaa hin turre. Daa'imman aalbeedhaan akka shunkurtitti karattafamaa. Abboonni immoo mataarraa hanga miillaatti seefeetiin gadi tarsaafamaa. Lafeen abbootaa baaburaan daakamaa. Mankuraa kuriitiin ciramaa. Foon isaanii muramaa. Seefiin mormi isaanii irraati ciramaa. Kan isaan amantaa kana fidanii kan isaan nutti kennanii jechuudha. Abboonni keenya kaleessa darban dhiibbaa fi gidiraan garaagaraa irratti raawwatamu malee tokkummaa isaanii garuu diiguu hin dandeenye. Dhiibbaan isaan irratti raawwachaa ture. Ilaala. Rakkoon garaagaraa bifa jijjiirratee isaan irratti wal furaa ture. Qeesaarotaan kiristaanota garuu balleessuu hin dandeenye. Meeshaalee ammayyaa isaan hin kaafne hin jiru. Seefii isaan hin kaafne hin jiru. Abidda isaan hin qabsiifne hin jiru. Dhagaa isaan kiristaana balleessuuf mana kiristaanaatti hin darbanne hin jiru. Garuu immoo abboonni keenya kaleessaa kana hunda keessa darbuudhaan jabaatanii amantaa kana nutti kennanii jechuudha. Tokkummaa jaallatu, nagaa jaallatu, dhugaa jaallatu, walqixxummaa jaallatu. Tokkummaatti amanu, dhugaatti amanu, walqixxummaatti amanu, jaalalatti amanu, nagaatti amanu. Dhaloonni har'a jirru garuu Oromoof Tigiree wal bira taa'ee maaddii tokkorraa sa'aatiin nyaachuu dadhabetti. Amaaraa fi Tigireen maaddii tokkorra taa'ee sa'aatiin nyaachuu dadhabe kanatti ani kiristaana jennee fannoo Kiristoos mormatti baannee rakkoo kana furuu caalaa siyaasa lallabuuma irratti sa'aatii xiyyeeffannee kanatu baay'ee ulfaataa jechuudha. Fakkeenya tokko isiniifan kaasa. Maraatuu gartokkee jedhamee kan waamamu Neeroon Qeesaar hawwii mootummaa isa babal'isuu qabuuf jecha akkuma kana immoo jibbinsa kiristaanotarraa sababa qabuuf jecha magaalaa Room harka 2/3 gubuudhaan kiristaanotatu gube jedhee immoo komiinsa atiitti ka'u. Kiristaanotatu gube jedhee itti qabachuudhaan kiristaanonni hedduun akka isaan ajjeefaman, kiristaanonni hedduun akka isaan dhuman taasisee jechuudha. Garuu gochi isaa kun kiristaanota
daranuu itti cimsee, daranuu itti jabeessee, daranuu itti baay'ise. Kana qofaa miti. Daakiyoosiin yaadadhaa. Meeshaan inni hin kaafne hin jiru. Dhagaan inni hin darbanne hin jiru. Fala inni hin fayyadamne hin jiru. Kiristaanota hedduu galaafateera. Kiristaanonni garuu dhiibbaa isaa kanaan, rakkina inni irraan ga'e kanaan, cunqursaa inni kiristaanota irra ga'e kanaan xiqqaachuu osoo hin taane daran baay'achaa, daran itti cimaa, daran tokkummaa isaanii jabeessaa kan isaan dhufan jechuudha. Kan isaan turanis. Kottaa Diyooqiliixaanosin ilaalaa. Qulqulluu Giyoorgisiin akkamitti akka inni dhiibbaa irraan ga'e. Mana kiristaanaa akkamitti akka inni barbadeessaa ture. Mana waaqa harkee akkamitti akka inni jajjabeessaa ture. Kana qofaa miti. Manneen kiristaanaa akka barbadaahan, qabeenyi mana kiristaanaa akka saamamu, kiristaanonni walii isaanii akka hin agarre, kitaabonni waa'ee kiristaanummaa lallaban akka gubatan, hojjettoota mootummaa ta'uu kan danda'an warreen waaqa tolfamaatti waaqessan waraqaa waaqa tolfummaa ittiin waaqessan yookaan waraqaa ragaa sana yoo qabaataniin adda taasa. Kiristaana ta'uu akka isaan hin dandeenyetu labsamaa ture. Kiristaanummaan kaleessaa gatii hedduu kan nama kaffalchiisaa ture. Kiristaanummaan kaleessaa hammam dhugaa kan inni ta'e. Har'a garuu kallattii garaagaraatiin bitsi hasitaawwiyaan yookaan immoo obboloonni sobdoonni keessa taa'anii baay'een isaanii immoo bakkeedhaan dhiibbaa mana kiristaanaa irra ga'aniin seerri kaleessaa sun daandii irraa kaachuuf caafirra kan jiru beekamaadha. Kiristaanummaan kaleessaa eessa dhaqee? Kiristaanummaan kaleessaa lafa kam ga'e jennee yaaduun dirqama keenyadha. Kanaaf barsiisonni wangeelaa, faarfattoonni, luboonni monoksoonni gubbaa kaatanii hanga godaatti kan jirtan lafeen abboota kaleessaa cabe, dhiigni abboota kaleessaa dhangala'e akka isin hin gaafanneef seera waaqayyoo eegaa, tokkummaa lallabaa, nagaa lallabaa, jaalala lallabaa, walqixxummaa lallabaa, dhugaaf dhugaatiin deddeebi'a. Wangeela mootummaa waaqayyoo isa dhugaa, isa waaqayyo jaallatu, isa lubbuu namaa fayyisu, isa naafa diriirsu, isa gophoo qajeelchu, isa daandiirraa kaatee daandiitti deebisu, isa laphee hamaa sirreessu, isa lubbuu fayyisu, isa lallabaa. Seenaan isin gaafata.